galatoom abba gurbaan ofiti caaliyyee nam takka isa akka dubbatu hin jiru anaafisi abbaa qaa khalaas nu sadiyan gaana namu hunda sirraa qabu samooniyye bagana gaan dhufte abbaa qaa Zeenabaa de wali Zeenabaa fiti obboleetti teenya tareefu yalla caala amini fi anu wal beena yette amini fi anu namu wajjin nyaate itti Zeenabaa jala jiraatte lakkoofsadde barreeffatu wal sigalchaa abshir caala da waliif koppilinki godhaa taaptaap godhaa teessanii nan laalnaa maal gootaa teessanii laata dhugaa jiru siif dubbachaa jira abshir caala yee jabaadhu akkana laal dhageeffadhaa shamarran keenya gaafa namni isiniif dubbatu gaafa namni isiniif dhaabbatu wallaahi lasiif isin bakka itti dabbaas qabi hudduu as qabi ol qabi gaqqabi isiniin jaan malee waan biraa tokko hin beektan sigalee nuti dhugaa jiru barbaanna miciyyoon reefu isa harka jirti jemu caama maarree baalee ammoo miciyyoon isa harkaa is baatee bakka hundaa deebitee amma dura tiraasiin ukkaamamtee du'aaf kaatee if jalatti illee fincaantee jaan if jala fincaanu jechuun shaharmoo ittiidha bakka du'aa kaatee rabbi baasee jaan sigalee kana hundaa jira waan isin kuma qabne miciyyoon tun 2700 dalaydii jaan nama dalagaasii hunda beeku waan isin dalaydu hunda beeku miciyyoon tun arsii diida dhalatte jaan sigalee intala warra kabajaati akkamiin intala Oromoo namni kana godha akkamiin intala Oromoo namni dila kana cunqursa gaafa nuti miciyoo mucaa kana dhiisi akkanaaf kana ta'e jenneen lakki inni kun jaarsa kiyya maqaabiraan naaf moggaa ilmoon irraa qabaanuun jette jaan sigalee gaafa dhugaan dubartii akkanaa kun dhokate as yaatanii chiyaatan guruppii nama 5 wal taatanii hidhatanii ni sharmuuxee jenna akkas taate jenna baangaalii buuteen na suudaanii buuteen jettanii dubartii maqaa balleessummaa barbaachise akkana gadhiisisu kanaa barbaachise wee obboleetti qabna haadha qabna sigalee haadharraa dhalanne hundi keenyaa maaliif dubartii rakkana hundee shara kana yaaddan shara kana xaxxan abbaa zabiibaa dawwaliif zabiibaa fidi Zeenabaa fidi yalla mooniyye dubbadhu carraa siif kanna assalamu alaikum amme kam nagaa wa alaikum salaam wa rahmatullah welcome mangisti wallahi riballe ka wajira maal teelle qoballeen qabu naarkif naani oluma seene maal taate mucatti miciyyoon tuni ijoollee mateenya miciyyoon intala Oromooti jaarsa isii kanuma isii fuudhee isiin maallaqa hunda hawaalaa 8 maallaqa suudii irraa kabaltee biyyarraa kaastee suudii hunda isa fiddee sigalee mana hunda itti kireessitee akka jibootatti mana nyaachistee obaastee ilmoo hunda wajjin qabdu viidiyoo akkanatti harka dudubatti hidhaa isii tanattumaa viidiyoo irraa waraabanii gallakkisan maal jaani maqaani sharmuuxee akkas taatee zina gootee ni sagaggaaltee waan jaamuun wal qabsiisanii na fakkaata mee obboleessa keenya suni isaa dhufu caalaan keenya nuuf fidu jira Osman eegannu mooniyye koppilinki jabaadhaa isin ani lafa kan gabu'a Musaa fi galchi ani asirratti mataa isin dhageeffadha ni dhufa jeeti abshira jechi mudii tarasii kanaa tokko tokko caaliyyee ni beektaami isa tiktok tiktok sani beektaami ayyee kottu jeen yaa wannatti jira hojjettiin jira harkaan ni dhufa jee ayyee hagatuu gartee uummanni taaptaap sheer godhaati hageenni dhufutti waan takka ammoo wanni walii galuu qabnu dhageeffadhaa isarraa illee yaada baaftanii isillee fida isin fidama rabbii turraa nagaa fata jaaniiti loon sanuu gartee rabbiif jecha gartee akkan quuqamne godhan jechuu hatta yeroo qalanillee akkaataa itti qalan halufuu ittiin guraa karaa godha jechuu arra shamarran akkatti loonillee hanqatan jechuu obboleeyyan keenya kan shamarran eessa jirtan as baatanii ruumii banattanii shamarran akkana zallamamaa jiru kanaaf maaliif hin dubban maaliif dhiirtii hanga dubbattu eeydan maaliif subhaanallah rabbiin isa haafanni subhaan obsi ajaa'ibaayye obsi dhugaa jiru laalleetti dhugaa jiru barree laal dubartiin Oromoo ijaaza maammee keenya osoo waan feete balleessite osoo wahuma feetee goote eenyuutu harka duubatti hidhiisi intala tan akkana godhe eenyu jeemme osoo waan feetee balleessite warri ganda namaatu oh Munir polisi shamarranii meeqa warri haariyaas dhufe hedduudhaaf jedhaayi maaltu maal ta'e meeqyoon tun gurbaan eessatti hojii kun godhame abbaa mokore ragaa qabatama qabna ragaa qabatama argannee jirraa jechuudha nuti
Sigale innaa walumaa galatti kana wanni jira. Kanaafi intalli Oromoo osoo ijaazaa deemtee nama birallee qabuutu taate nagayaa fayyaan gaggeessanii deemanii dubartii biraa fuudhan malee kunna jechuun gocha diinummaati. Namni tokko yoo Amaara qabee Amaaraa fi Oromoon gaafa ol qabdee kan ol goote dhiyoo kana hagarree asirratti. Sigale barme akkuma uumama ilma namattu akkamiin namni dubartii kana godhaadha. Akkana dubbisaa jiru kana boochisaa jiru kana akkaawuntii hiyyeessa lammaffaa kana yoo kana hucciisan illee dhiironni Oromoo nam fadhan ni beektan. Bakka suuraa miciyyoon jirtu kana gaggabaa foloo naa godha namoonni 650 as jirtan kun hundi keessanuu gaggabaa bakka miciyyoon jirtu kana poolisii shamarran Oromoo haja'u haa lammaffaa kana foloo naa godha. Sinigalee bakka suuraa mijiyyoo jirtu. Kanumaan jaa dubbadhaa asirratti caalaa yoo jala jiraattee amiin nuu fidi hootto akkasi. Abbaa gaatillee wanti fidi. Okay, dubbiin adda nu baate mijiyyoo nuu fida. Akkana. Mijiyyoo ni fidna. Mijiyyoo fiduun keenyaaf an qabu. Inshaallah. Isin taaptaa qophiilee isheen mudaan keessi. Dubbadhu namni dhufee harkisa koo ani yookiin qabaddaa. Ani waa'ee kana tallee sagalee kanneen addaan dhaabee ati garuu itti fufii teenyee si dhaggeeffannaatiif taaptaapsii goonaa soo gubbate. Galatooma abshir isin taaptaa qophiileen ishee godhaadha ni dhufan. Amiin yoo jala dhuftee lakkoofsa 3 barreeffadhu amiin keenya. Bareedaa koo abbaa kaa hubatteeti abbaa kaa anna lakkoofsa walirraa fudhatanii seebar keessaan waliif wanta gootanii seebar abbaa kaa. Carraa naa kennime. Dubbaddu Habiibti dubbaddu. Dubartii siineetiin ba'ee lammata seenee daqiiquma takkiitti naa kenna. Dhuguma akkuma atu jettee shamarraniif dhaabbattee kutaa hunda keessa jira baalageenii garuu kan baalee kuni dhiirri baalee kun akka malee irra deddeebi'amee mul'achaa jira jechuudha. Seera akkamitti goonee dhaabaa irraa akkamitti gargaarraa ka jedhu rabbi si haa kafalu namarraa homaan argattu. Abiibti maqaa baalee dhageeffadhu bareedduuti jedha dhageeffadhu hangandanatti hin tuqin maqaa baaleetiif haa argeef jimman je'iin hattuun bakka hunda jirti dhiironni Oromoo guutuun hattuudhaan siin jechaa jira. Kan irratti dhalchee immoo irra deddeebi'aan miidiyaa kanarratti mul'achaa jiru dhuguma kan ajjeesellee jira. Artistiin illee ajjeese asiidillee irratti naqanii yoo Baangaalii fi Sudaanii heeruman immoo Sudaanii heerumtanii Baangaalii heerumtanii arraba baay'eetu jira. Garuu Sudaanii fi Baangaalii asiidii Oromoo irratti naqxe shamarran Oromoo irratti arginee hin beeknu dhageenyattis hin beeknu. Oromoo maktuu Oromoo salphisaa jira jechuudha. Garuu kan dhiira baalee kuni akka malee jibbisiisee dhufaa jira jechuudha. Maal na godhani haa ta'u asirratti shira xaxaa jiran haa ta'u gareen isaan ijaaraman kanaaf haa ta'u maal akka ta'e naa galuu didee baay'ee nama rakkisa wanni isaan gochaa jiranii sareenuu akkanatti ni dhamtu biyya keenya keessatti biyyatti dhaladhee guddadhe keessatti saruma akkanatti ni dhani sareenuu rooba keessa gara gootaraa jalatti sagalee namaa ta'eeti kutaa nuti yaamine ka'aasida nama naquu fi nama jeesus kutaa hunda keessa jira nuraadhiis kutaa nuti yaamine amma dhimma kutaati miti yaa jara keenya dhageeffadha Zainab yoo asirra jiraatte online irraallee baatee jirti kootu gabanas deebiiti hojii teenyee gallaa jechuudha. Amma mucaan namni gartee mucaan finneettan mucaa suduudhaan fidaa Bicaan namuu isiniif fiduun bicaan hoo dhufe immoo viidiyoo haa ba'u abbaa haqa. Inni sobani bicaan namuu isiniif fidu dubbii kijibaati. Dubbii kijibaati samiiraan isiniif fidu. Shamarran kiyya kunis kaalee kiyya godhan. Ana hangumatanaa unarraa mulqaddaa deemaa nama birarra fayyada. Wallahi hangumatee sintinaa mulqaddaa hin barbaadu. Amaali maal taatan qoy inni nuun dhufne madura hin geenye dhaabbaddaa please rabbii jaa. Naafaan iddoo shamarran kee kun hoggansa keetillee imalaan jiranii. Nama jaan kana tafaa nama kuma godha. Anuma kana kabajanii bara. Nama kumaan gaa pirezidaantii isaanii kana kabaju didanii pirezidaantii isaanii kan gartee dhiirummaa dhiisee kana dhalaachi jijjiirama sana isaan didan. Akkaawuntii hiyyeessa lammaffaa kana foloo godhaa bakka suuraa mijiyyoo jirtu kana yoo hunkute kanaan walitti deebina waan ta'eef. Akkan gumneef godha. Halkanii guyyaa qabsoo keessa irraan jira foloo godhaa qaqqabaadha. Mee waan raabee turra xiqqoon haasa'u namni si afaan hin dubbatu. Gaaffii biraa qaba malee isaan beekee waliin baane rakkiyaadha. Isaan beekee waliin baane gaaffii biraa qaba malee. Eenyu maqaan isii? Micallee immoo kabiyyaa immoo Zainabaadha kaasii immoo Sumayyaadha beekta. Ayyee Sumayyaa haya. Kanaafuu mucayyoon tuni beektani odoo rakkoo feetallee isin qabaatte nama akkanallee godhuu miti. Mijaan kun immoo wayita inni qabamee biyya jirullee wayita inni asirraa qabamee galullee inuma beeyna. Ilma tokko irraa qaba.
garuu ilmi namaa kun dhiira ta'ee dubartii akkana godhuun kun baay'ee tokko namatti dhaga'ama baay'ee tokko namallee gaddisiisa haa ta'u garuu maatiin maan isii mee yooma arge maal jennee himnaa maal jennee itti dubbanna garuu immoo hin dhoyfamu maatiin isii nama kabajaa qabu nama hayaa qabu wallaa nama eenyullee dura dhaabbatu miti mucattiin tuni garuu yooma isiin badii feete qabaatte waanuma feete haa qabaattu gochummaan akkanaa kun raawwachuun maali yooma isii waan feete amma obboleessisiisani anaaf inni niite amma mucaan tuni obboleettiin isii niitii kee jala obboleessi kee jala jirti mee akkamitti dubbadhaan akkamitti irraa dubban wallahi nama gaddisiisa baay'ee tokko namatti jala jirtu obboleettiin isii obboleessa kee jala jirtu sun eenyu maqaan isii biyya jirti waa jirti obboleessa kee yaani mucaa asitti illee hin beeka biyyatti illee hin beeka nuti nama tokko jaarsisi kana waan ta'e mucaa kana bakka argita ana immoo mucaa hin beeku mucaa immoo akka inni baala ta'e akka isiin baala heerumte gaafa sargisiin qottu nan beeka garuu mucaa rakkame isaa hin qabu ati arsii naannoo kami isii bicha asi jirti hin beeka arsii naannoo kamitti walumaa galatti arsii madiidaa ati nuti tokkuma naaf mucaan garaagarummaa takka hin qabu wallahi hedduu nama gaddisiisa baay'ee tokko namatti illee dhagama garuu waan asirratti illee dubbadhu haa ta'u garuu akkuma isiin nu baasa wanna biraati miti walitti dhaabiniti jecha kana asirraa barbaadnu mara geeffu waan asirraa barbaadu mucayyoon tun doorsifamaa jiraachuu siidhaa amma dura quba qabdamoo quba hin qabdu abbaa warra isiitti wanne isii doorsisaman homuun argine biyyarraa ka dhufe kunoo dhiyootana obboleessa isii ofii akkuma isii akkuma mucaan duratti isiniin jette obboleessa ofii dhiiftee isa irraa buuftee fitte xuruurattee odoo mana madaame keessa namni hin beekne hin jiru dhaabatee dhiiga ofii xuruurata irraa buusanii asitti fidanii yoo asitti durii hin taphatu maaltu namatti dhagama mee kanaan maal jettanis imimmaan dhiisaa koppiliinkii godhaa shamarran keenya maa boochan hin booyin wallahi nama gaddisiisa isin bichaa kana yoo argitan fala tokko kaaya birri akka baatanii akka argitanii fala tokko kaaya formaata kaaya nuti waan dubbannullee qabu salphennaayi caalaan hin bida jeen deemne jiraati meeda waliif sabboona caalaa isa inni eegu jirra kaaye okay wala Oi, ani beta mucha nimbeeka garuu dilas wal kuban qabnu malee akka jaartii isaa ta'e nimbeekani lammata immoo namoonni asirratti haasa'an kuni namoonni asirratti haasa'an kuni rakkinni inni kun akkana godheef kun maali akkamitti yoo walitti dhiyaatanitti amma kaalidiyyeen kun yoo biyya arabaa tana jiraate isii wajji wal beeke rakkinni mijiyoo tana akkana saaxilee kun maali jette rakkoon kun bakka tanaan nama keessattuu maali jette yaadda kaalidiyye yoo mijiyoo bilbila sii qabaattee wal quba qabaattan rakkoon sii maal balleessiti wallahi ani beektaa dhugaa dubbachuu fi yoo dhugaa dubbatan rabbillee jaalata mijattii tana dura yemoo isillee misenjara isillee nin qaba wal dubbisaa turre yemoo kiyya ka duraalleen gubate misenjara kiyya ka duraalleen dubbate yoo suuraa isii argu rifadhe wallahi dhugaa dubbachuuf harrumaan argine mijattiin tani bilbila sii qabda wallahi amma hin qabu dhugaa dubbachuuf dharaallee dubbachuun hin taatu dhuguma jirtu dubbata wayi ana amma raqama isiin qabu himoo isillee hin qabu duraan misenjara isillee himoo isillee hin qabu amma immoo hin qabu garuu immoo yoo suuraa isii argite amma isaan kun sabboona fayyaadee kaalidiyye fayyaadee mee warreen ol galchu warra bilbila sii warra siidaa qabnaa jettan warra siidaa wajji wal qunnamtii qabnaa jettan qofa ol seenama fayyaadee madalagaa kistalee nama 500 kana keessa nama lakkoofsisii namni qabu ol seena dafa ol seena jaalabsa matta naagibaa jaalabsa Aku namni lakkoofsii qabu isin tiktok hin fayyadamtu tiktok xiqqaa tokkollee yoo sila jiraate lakkoo tokko tuqiyaan tiktok namni fayyadamne hin jiru obboleettiin teenya bar zeenaba akka maletti anaaf ebbaan kaasirraa buusne aboonuma dogoggorre baaqa waa garaan nu badee baaqa akkasii bar akka maletti taanee bar akka maletti taanee mijiyyoon tun qoyga eega kana godhe dhageeffadhu maaliif akkammaa sadeengadda Heriya artisanatti maaliif inni manne hawaasa gabbaate takka nama ilmi namaa wal dhaba jaalisa welcome ilmi namaa wal dhaba waan ta'eef sabboona bar akkaan yaaddu si galee jirraa bi jaalabsa waan dhabu bira si rakkina
Waalaikum salam. Dana. Waalaikum salam. Mijiyo dhiiraatu argamu. Baga dirta. Kanatti irra taa'u jira bara. Ni jira. Akkame jaalamsa nagame. Naga galata rabbi alhamdulillah. Miyyuu nama Oromoo Islaam. Ma Oromoo. Mijiyoon Oromoodha. Wallee nu isin qajeelchinsa isin dhiirota wal qajeelchee amaara qabeettanii. Miyyoon tumsota namaan beeku waan Illa lamaame waa hunda laalleeti akkasitti ajandaa hawaan gurbaas barbaannee akkasitti haasa'isina. Amma kamu laali jaalebsa ko saasi kanati jaalebsa na bisa kana mijoon teenya gurbaatu mataa baaqeesse tumee mataa baaqeesse harkaf dubatti de jaarsaa kana godhe maallaqas kanni maallaqeetiin dubra bira dhaqe jeeti akkana kunoo mataa akkana godhe harkaf dubattu godhe gurbaan dhamaani tanaaf sagalee ta'aa jirra. Waay duu jaartii maa hidhatee tum. Harkaf dubai deebi'e tu hidhee tu abeeta.